Seera addunyaa cabsa qolachuu akka qabu adda bilisummaa Oromoo hubachiise. Abbaawwan ibsa kaleessa baaseen humnoonni faannoo jalqaba qubattoota duraan naannoo Oromiyaa keessa jiran dahoo godhachuun naannoo Amaaraatii gara Oromiyaatti akka naman himee jira. Humni qubattoota kanneenii fi caasaa nageenyatiin deeggaramu kun tibba kana godina Horroo Guduruu Wallaggaatti magaalaa Agamsaa weeraruun namoota nagayaa 65 caalaa bifa suukanneessaa ta'een fixee jedhee kanneen ajjeefaman keessaa dubartoonni fi manguddoonni akka jiran ibsee jira. Gareen kun saamichas magaalaa Agamsaatti raawwachuu kan ibse ABO'n itti aansee immoo guyyoota muraasa booddee aanaan bobbaaseen qabamuu jiraattonni himan. Jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif yaada kennan humnoonni mootummaa naannoo Amaaraa kiiloomeetira dheeraa qaxxaamuruun lafa Oromiyaa qabatanii jiru jedhan. Godina Shawaa Bahaa aanaalee Boosatii fi Fantaallee gandoonni hedduus humnoota finxaaliyyaa Amaaraa shororkeessitoota faannoo fi humnoota mootummaa naannoo Amaaraatiin qabamuu uummanni himataa jira. Weerara dhiyeenyatiin aanaa Boosat ganda Barcataa keessaa raddaawwan akka Siiquu, Koysoo, Mindaa, Gardaa Qal'aa, Handoodee, Garbii Adii, Seera'ee, Boorticha, Magdallaa fi Qaawaa Bubbisaa yookaan Qarsaa Abbaa Buneefaan lafoota bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraatiin dhuunfataman ta'uu jiraattonni OMN yaada kennan addeessanii jiru. Dabalataan aanaa Boosatirraa lafoonni akka Dugda Daalachaa, Fossoo, Gabaaraadhaa, Calalaqaa, Qilee, Arbaafaan bulchiinsa naannoo Amaaraan erga dhuunfatamanii turanii jiru jedhu jiraattonni. Gama aanaa Fantaalleetiin immoo humnoonni naannoo Amaaraa lafa Arroollee bal'aa keessa qaxxaamuranii walakkeessaanichaa lafa Haroo Ubaa jedhamtu dhaqqabanii jiru jechuun himatu. Ana Fantaalleerraa lafti Arroollee bal'aa Borbor, Doddotii Guddoo, Harooressa bal'aa, Iddoo Guddoo, Dhiibuu Dammaa, Harooressa qal'aa, Qoonyee, Funyaan Booraa, Funyaan Waangayyoo, Malkaa Jiloo, Ulaagaa, Xininjii, Haroo Arbaa, Miicii, Haroo Diidaa, Wanji. Irreecha jechuun irree Oromooti. Irreecha jechuun duudhaa Oromooti. Irreechi lafa nagaa fi araaraati kan jedhan jiraattonni magaalaa Adaamaa. Bara hammaate bara lollitti baay'atee fi bara beellitti bu'e kana Oromoon tokkummaan horatti wal ga'ee irreeffachuu qabaa jedhan. Irreechi hora Arsadee fi hora Finfinneettifis dursinee of qopheessuu qabna kan jedhan jiraattonni magaalaa Sabbataa immoo shirri hirmaattota irreechaa hir'isuuf badheen gaddaa mootummaan xaxaa ture amma suuta mul'achuu akka jalqabe himan. Irreechi kan kaabineen qofti baajii walii hiruun dhaqee galuu osoo hin taane duraa dhaqqabsiise caaluu akka danda'u xiinxaltoonni siyaasaa ibsaa jiru. Mootummaan federaalaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay kan Tigraay bulchu walii galtee dhukaasa dhaabuu ji'oota 5 erga taasisanii booda hagee 24 bara 2022 irra deebiin dhukaas walitti banuu hordofee waraanichi balaa hammaata dhaqqabsiisuu akka danda'u xiinxaltoota ibsamaa jira. Siyaasa baha Afrikaa fi baha giddugaleessaa xiinxaluun kan beekamu Abdurrahmaan Sa'id dabalatee xiinxaltoonni garaagaraa qaamoleen lamaan qophiin nagaaf qaban gaaffii guddaa keessa kan turedha jechuun waraanni marsaa lammaffaa isa duraan ture caalaa hamaa akka ta'uu danda'u hubachiisanii jiru. Waraansi Itoophiyaa gara kaabaatti ka'e kana hordofee qaamolee walitti dhukaasaa jiran dhukaasa akka dhaaban gaafachuuf jillee fiidhaa jiraachuun dhagame. Akka jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himanitti dargaggoonni kunneen hawaasa beelan hubaman suuraa kaasanii akka uummata gargaaramanii fuula feesbuuk isaanii irratti baasan. Hidhaa fi doorsifni kun dargaggoota irratti raawwatamuu kan eegaleen bobbulee jiraachuu kan himan jiraattonni haaluma kanaan namoota 4 torbee lama dura burqaa saawaatti nama beelan gaggabee kufe suuraa fi viidiyoo waraabanii miidiyaa hawaasaa irratti gadhiisan qabanii mana hidhaa magaalaa Aanichaa Jaajaatti hidhamanii jiru jedhan. Dargaggoonni kunneen maqaan isaanii Adnaan Nuuree, Barataa Sharaf Toofiq, Hasan Qondoo fi Muhammad Hasan kan jedhaman yoo ta'u turtii torban lamaa booda mana murtiitti dhiyaatanii manni murtii bilisaan baasus poolisiin mana hidhaatti ugguree jiraachuu odeeffanne. Dargaggoonni kunneen rakkoo hawaasaa beelawaa jiraachuu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa deeggarsa namoomaa Oochaan ibse. Hoogganaan waajjira qindeessaa deeggarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Maartiin Griivs ibsa wiixata kaleessaa magaalaa guddoo Somaaliyaa Maqdishoo irraa kennaniin Somaaliyaa keessatti beelli balbala nama hundaa dhaqqabee jira. Haalli lammiileen Somaaliyaa keessa jiran rifaasisaadha jedhan. Lubbuun lammiilee biyyoota gaanfa Afrikaa sadii jechuun Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa gaagamamaa keessa jirti kan jedhan qondaalli waajjira deeggarsa namoomaa dhaabbatichaa kun waggoota 40 dabran keessatti hongee biyyoota kanneen bulate isa hamaa beeyladoota fi midhaan uummataa kanatti hambiseedha jechuun ibsanii jiru. Itoophiyaa keessatti sababa waraanaa fi hongeetiin namoonni miiliyoona 20 ta'an beela'uun gargaarsa namoomaa hatattamaa akka barbaadan dhaabbileen namoomaa kan ibsan yoo ta'u uummata kana dhaqqabuuf torban darbe keessa dooniin qamadii toonii filannoo wal qabatee dhiyeessan kufaa taasise. Manni murtichaa himata Raayilaa Odingaan bu'aa filannichaa waliin dhahameera jechuun dhiyeessan kufaa taasisuun filannichi waliin dhahamuu ragaan agarsiisuu hin argamne jedhee jira. Bu'uura kanaan manni murtii olaanaa Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon filannoo pirezidaantummaa mo'achuu kan raggaase yommuu ta'u Raayilaa Odingaan mana murtii ni kabajaa garuu murtee darbeen waliin